Aarsaa Kiristoos nuuf baasee cubbuu keenya balleessuu isaa. Kiristoosii nuuf jecha ulfina isaa gadhiisee gara biyya lafaa kana dhufe. Kiristoos nuuf jecha uumama biyya lafaan duraa dhiphachaa ture. Kiristoos cubbuu baachuu caala wanti isa dhiphisu hin jiru. Kiristoos gooftaa gooftootaa ta'ee otoo jiru gadi of deebisee iddoo ulfina isaa gadhiisee biyya lafaa kanarra dhufee uumama harka isaatiin irreebbamee ingarafamee lubbuu isaa laate. Galanni guddaan Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Ashamaa areega fuunee hordoftoota koo nagaa Waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan nagaa guddaan qaba. Isinillee nagaa guddaa qabaadha isiniin jechaati. Obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Chaanaaliin kun dhimma afuuraa fi gorsa garaagaraa irratti hojjeta isiniin jedha. Obboloota koo hanga jirrutti isa foon keenya qofa utuu hin taane waa'ee lubbuu keenyaa, waa'ee galgala keenyatiif illee irratti hojjechuuti qabna. Akkasumallee namoonni karaa macaafa qulqulluutiin gaaffii kan qabdan gaaffii keessanii koomentii jalatti barreessuuti hin dagatinaa. Akka afurri qulqulluun nu gargaaretti waliif deebisuudhaaf waliin qo'achuudhaaf qophiidha isiniin jira. Obboloota koo chaanaalii kana immoo adaraa keessanii share, like akkasuma immoo haaraa kan taatan immoo subscribe gochuudhaan hin dagatinaa isiniin jedha. Obboloota koo galaa galgalaaf of haa qopheessinu, galaa galgalaa fi jireenya keenya haa qopheessinu. Wanta har'a keenya guduunfanne boruu keenya immoo dhanneetoo fudhachuutii dandeenya jechuudha. Oromoo yeroo mammaaku wanta ganama makaratan galgala sooratu jedha jechuudha. Tole macaafa qulqulluu keessaa Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irraa kaasnee wal wajjin dubbifanna. Mata dureen isaa garuu aarsaan Kiristoos cubbuu balleessuu isaa jedha. Wanta Kiristoos hojjete, wanta Kiristoos biyya lafaa kanarratti ilmaan namootaatiif hojjete cubbuu dhala namaa warra isatti amanan, warra koluu isatti galan, warra harka isaanii isatti laattatanii fi cubbuu isaanii irraa qulleessuu, cubbuu isaanii irraa balleessuu mootummaa Waaqayyootti isaan galchuu akka danda'u wal wajjin ilaallaa. Galanni guddaa Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Namoonni gaaffii qabdanii karri keenya banaadha. Yaada keessan koomentii jalatti godhaa isiniin jedha. Obboloota koo Kiristoos iddoo isa hunduma irra caala qulqulluu harkaan ijaarramee fakkaattii isaa dhugaa sanatti gale miti. Inni bantii Waaqaa iddoo itti amma Waaqayyo duratti nuuf mul'atutti gale. Achitti galuu isaas akka hangafni lubootaa dhiiga ofii isaatiin kan hin ta'in baatee waggaa waggaatti iddoo isa hunduma irra caalu qulqullaa sanatti galuu deddeebi'ee ofii isaa aarsaa dhiyeessuudhaaf miti. Otoo akkas ta'uudhaa baate inni uumama biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isa irra hin ga'u ture. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti haal tokkicha ofii isaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Namoonni haal tokko du'uuf ka'amaniiru. Isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu. Namoonni haal tokko du'uudhaaf kaawwamaniiru. Isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu. Akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf haal tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf otoo hin ta'in warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira jedha. Galanni guddaan Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Aarsaan Kiristoosii, gatii Kiristoosii biyya lafaa kanarratti dhufee baasee cubbuu dhalootaa, cubbuu namootaa balleessuu isaa yookiis immoo cubburraa namoota qulqulleessuu isaati jechuudha. Kiristoos iddoo isa hunduma caala qulqulluu harkaan ijaarramee fakkaattii isaa dhugaa sanatti galee miti.
inni bantii waaqaa iddootti amma waaqayyo duratti nuuf mul'atutti gale. Kiristoosii wanta harki namaa ijaaretti gale miti. Inni bantiiwwan waaqaa keessa ol darbee teessoo ulfinaa isaa irra taa'eeti jechuudha kan inni itti gale. Iddoo qulqullaa'aa galanni ulfinni guddaan waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Waaqayyo duratti nuuf dhiyaate jechuudha. Waaqayyo duratti jechuudha iddoo Kiristoos amma herregamu galanni ulfinni guddaa waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Achitti galuun isaas hangafni lubootaa dhiiga ofiisaatiin kan hin ta'in baatee waggaa waggaatti iddoo isa hunduma irra caale qulqulluu sanatti galuu deddeebi'ee ofii isaa aarsaa dhiyeessuudhaaf miti. Kiristoosii iddoon inni amma nuuf taa'ee jiru kuni Kiristoosii iddoo inni amma taa'ee nuuf falmaa jiru kuni iddoo luboonni waggaa waggaadhaan deebi'anii dhiiga kormaa, dhiiga re'ootaa, dhiiga hoolotaa akkasuma immoo aarsaa guggee baatanii waggaa waggaadhaan itti nuuf dhiyaatan yookas immoo aarsaa nuuf laata sanatti gale otoo hin taane dhiiga ofii isaatii jechuudha nuuf dhangalaasee bara baraan. Bara lakkoofsa hin qabne bara hundumaaf akka ta'utti aarsaa nuuf dhiyeesse jechuudha. Dhiigni Kiristoos cubbuu keenya hundumaa bara baraan jechuudha deebi'ee akka hin mul'annetti al tokkicha ofii isaa nuuf dhiyeesse jechuudha. Galanni fi ulfinni guddaan waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Bara kakuu moofaa keessatti otoo Kiristoos biyya lafaa kana keessatti dhufee hin mul'atin dura luboonni dhiiga ofii isaanii otoo hin taane waaqayyoo fi nama walitti araarsuudhaaf namni akkuma beekamu cubbuun dhala namaa karaa Addaamii fi Eewaan dhufee dhala namaa hundumarratti aboo godhatee duuti karaa nama tokkichaa sanaani sanyii nama hundumaa fudhatee dhufee jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni sababa cubbuu isaaniitii fi luboonni waaqayyoof nama walitti araarsuudhaaf dhiiga kormaa yookiis immoo dhiiga hoolotaa re'ootaa baatanii waggaa waggaadhaanii fuula waaqayyoo duratti dhiyaachaa turan aarsaa namootaaf dhiyeessuudhaaf jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee aarsaa luboonni waggaa waggaadhaan dhiyeessan suni waaqayyoo walitti nu araarsu waaqayyoon garaa isaa ciibsutii hin dandeenye. Kanaaf ilma isaa isa tokkicha sana gara biyya lafaatti erge. Galanniif ulfinni guddaan waaqayyoo isa jiraatadhaaf bara baraan haa ta'u. Otoo akkas ta'uudhaa baatee inni uumama biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isa irra hin ga'u ture. Otoo maal ta'e otoo dhiigni kormaa, dhiigni re'ootaa, dhiigni hoolotaa akkasuma immoo dhiiga hoolotaa sangootaatiin luboonni waggaa waggaadhaanii kan dhiyeessan suni waaqayyoon garaa ciibsuu danda'ee otoo namoota fi waaqayyo walitti dhiyeessuutii hin danda'a ta'ee inni uumama biyya lafaatii kaasee dhiphachuun irra hin turre biyya lafaa kanarras dhufee salphifamuun irra hin turre jechuudha. Galanni guddaan waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Hamma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofii isaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Inni garuu hamma garuu bara isa dhumichaatti barri nuti keessa jirru kun bara isa dhumaa jedhama jechuudha. Barri dhumaa kun immoo kan jalqabe herrega Yesuus Kiristoos dhufee fooniin biyya lafaa irratti mul'atee du'ee jireenya haaraa nu jalqabsiise jechuudha. Du'ee du'aa ka'ee galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Inni garuu bara isa dhumaa kanatti namoonni hundumtiyyuu karaa isaatiin akka furamanii fi cubbuun dhaloota hundumarraayyuu karaa isaatiin akka isaan irraa baduu fi kan inni dhufee aarsaa of godhe jechuudha. Galanni fi ulfinni guddaan waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Namoonni haal tokko duudhaaf kaa'amaniiru. Isa booddee immoo firdiitu dhiyaata. Yeroo baay'ee gaaffiin ka'u namni Yesuus Kiristoosin amanee hin du'u hin jenneeree paasteriin akkasuma immoo warri isatti amanan maaliif du'u jedhu. Duuni nuti
inni nuti jennu du'a isa barabaraan lubbuun namaa duutudha malee namni waan cubbuu hojjetee fi foon namaa kuni du'uusaa dirqama jechuudha. Maaliif biyya lafaa kanarratti foonii biyya irraa jechuudha kan inni hojjetame. Kanaaf biyyoon gara biyyootti deebi'a, lubbuun immoo gara abbaa ishii isa irraa uumamte sanatti deebi'uu ishii dirqama jechuudha. Kanaaf lubbuu du'a lubbuutii fi jireenya isa lubbuu sana jechuudha kan nuti jechaa jirru malee namni foon uffatee jiru fooshaa kana keessaa guyyaa tokko hin du'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa Kiristoosii akkuma duraa cubbuu dhalootarraa fuudhuudhaaf dhufee amma immoo deebi'ee gaafa dhufutti namni hundumtiyyuu namni isatti amanes namni isatti hin amannes namni gaarii hojjetus namni gaarii hin hojjennes namni hundumtiyyuu firdii fudhachuudhaaf fuula Kiristoos duratti dhiyaachuudhaaf hin jira. Galanni ulfinni guddaan Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhiyeeffame. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf otoo hin ta'in warra dhibamanii dhufasaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuudhaaf jira. Galanni ulfinni guddaan Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Kiristoos inni kan amma deebi'ee dhufuufi waa'ee cubbuu balleessuudhaaf cubburra namoota fayyisuudhaaf otoo hin ta'in warra dhibamanii fuula isaa barbaaddatan yeroo hundumayyuu warra isa wajjin hariiroo godhatanii warra addunyaa afuuraa keessatti Kiristoosin jireenya isaanii godhatanii fudhatanii jechuudha kan inni fayyisuutti dhufu. Hammayyuu fayyinee jirraa yoo jettanii fayyinee jirraa, ammallee fayyuudhaaf jirraa, ammas immoo fayyina eeggachaa jirra jechuudha. Galanni ulfinni guddaan Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u jechaati. Obboloonni Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii hin jiraanne har'a boru fudhadha jettanii guyyaa kan qabdanii guyyaa fayyinaa hamma isiniin jedha obboloota koo. Sa'aatii kanaan booda maal akka ta'u hin beekanii Kiristoos deebi'ee dhufaa. Kiristoos gaafa deebi'ee dhufe immoo fuula isaa duratti argamne maaliif akka amanuu dhiibne deebii ga'a kennuullee hin dandeenye jechuudha. Maaliif har'a hafuura qulqulluutu isinitti dubbachaa jira waan ta'eef hafuura qulqulluu jalaa hin didina. Namni hafuura qulqulluu jalaa jiru immoo dhiifama hin qabu waan ta'eef otoo lubbuu keessanii foon keessanii walitti jirtanii kottaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa, fudhadhaa, jireenya bara baraa nagaa bara baraa qabaadhaa isiniin jedha. Kiristoosin malee karaan hin jiru, Kiristoosin malee jireenyi hin jiru, Kiristoosin malee jannata galuun hin jiru isiniin jedha obboloota koo. Galanni ulfinni guddaan Waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Gooftaa Waaqaaf lafaa waan nu gargaarteef galanni ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ulfinni kee qofti haa mul'atu. Gooftaa saba hundumarratti ulfina kee mul'isi. Gaafa deebitee dhuftu sin hin beeku nuun hin jedhini. Ayyaanniif humni kee amma deebitee dhuftutti nu haa golbabu. Dubbii kee keessa yaada kee keessa ulfina kee keessa akka jiraannu nu gargaari. Lubbuu siin hin qabnellee siin akka argattu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin ati isaan gargaarii. Ingoota galanniif ulfinni guddaa siif haa ta'u. Yeroo keenya hundumarratti waan argamteef ulfaadhu. Yaa Waaqayyo baanee galuu keenya, lubbuu keenya, jireenya keenya, biyya keenya, eenyummaa keenya, qilleensa keenya, dachee keenya hundumaa sitti kennina. Ati harka keetiin nuuf to'adhu. Ingoota si haa galatu maqaa lama kee Yesuusin ameen. Eebbifama.